dubartoonni akka dhiiraatti qaama ispoortiidhaan jabaate qabaachuun biyya keenyatti wanta hin baratamne ta'us biyyoota alaatti garuu hanga olompikii ga'uun dorgomaa cimaa fi badhaafamaa kan isaan taasisudha. Qophii keenya har'aatiinis dubartoota ta'uu isaanii hanga nama shakkisiisutti ispoortii hojjechuun dubartoota boodii biilder ta'an kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtii gaarii. Entertainmentii Serial. Torbaffaa Liindaa Marii. Niitiin kun boodii biildara yommuu taatu bara 1990moota keessaa dorgommii hedduu irratti hirmaachuun badhaasota akka Miis Oloompiyaa jedhaman mo'achuu dandeessee jirti. Abjuun ishee daa'imummaa chiil liidar ta'us boodarratti garuu jaalalli isheen ispoortiidhaaf qabdu dabaluun qaamni ishee jabaatee abjuu ishee daa'imummaa kana akka hin jiraanne ishii dhorkeera. Jalqaba irratti leenjisaan ishee qaama ishee akka hir'istuu yommuu itti himu, isheenis yeroodhaan booda hir'istee gara leenjisaa sanaatti yommuu deebitu irra deebiin leenjisaan ishee fedhiin isheen qabduu fi qaamni ishee akka waliin simanne itti himuudhaan ishee geggeesseera. Kana booda ture Liindaan yaada ishee jijjiirrachuun qaama ishee irratti ispoortii hojjettee gara dorgommii kanaatti kan dhufte. Milkaa'ina ishee kana booda Liindaan akkana jechuun dubbattee jirti. Wanta hin taane irratti yeroo balleessuun galaana guddaa doonii malee daakichaan ce'uuf yaaludha. Jaaffaa Kiim Chiiziskai. Boodii biildarii biyya Ameerikaa yommuu taatu dorgommiiwwan akka Miis Intarnaashinaali fi Miis Oloompiyaa jedhaman mo'achuu dandeessee jirti. Liindaa Marii waliinis dorgomtoota cimaa ta'uu danda'anii ture. Kana dura niitiin kun taphoota akka kubbaa saaphanaa, kubbaa harkaa, utaalcha, atileetiksii, diiskii darbachuu fi kan kana fakkaatan yaaltee kan turte ta'us namoonni naannoo ishee jiran garuu arrabaa fi qoosaa irratti adeemsisaa abdii ishee kutachiisuuf yaalanii turanii. Isheen garuu osoo isaan hin dhagahin milkaa'ina har'aa kana irra geessee jirti. Shanaffaa Jeesikaa Batnar. Niitiin argitan kun qaama akka namoota biroo jabaa fi ajaa'ibsiisaa ta'e qabaachuu baattus umrii ishee 19 kaastee gosa ispoortii paawar liifting jedhamuun meedaaliyaawwan hedduu argachuu dandeessee jirti. Ulfaatina dubartoonni kaasuu hin danda'an jedhamanii yaadaman kaasuudhaan dorgommiiwwan 19 raawwatte keessaa 14 mo'achuu dandeessee jirti. Biyya ishee Kaanaadaadhaafis warqeewwan hedduu argamsiisuu dandeessee jirti. Afraffaa Yaaksiin Ooriikiin. Niitiin kun namoota hedduu biratti kan ittiin beekamtee bara 1993 jalqabee hanga bara 2005tti dorgommii taasifaman hundaa tokkoffaa ba'uun biyya isheetiif maadaaliyaa fi waancaa hedduu argamsiisteerti. IFFB irrattis sadarkaa lammaffaa irratti argamuun addunyaa irratti beekamtii guddaa argachuu dandeessee jirti. Waggoota 20f ispoortii akka hojjettee fi tokkoon irree ishee sirriitti akka mul'ataniif hojii cimaa akka hojjettee dubbattee jirti. Kana malees ispoortiin kun carraalee hedduu ta'an akka fideef ibsitee jirti. Yeroo ammaatti niitiin kun Filooriidaa Maayaamii keessatti mana jiimii banattee namoota hedduus leenjisaa jirti. Umriin ishees 55 guutee jira. Sadaffaa Aayiriis Kaayil. Niitiin argitan kun abjuun ishee ijoollummaa moodeela ta'uu yommuu ta'u, sababa gabaabbina isheetiin tattaaffii hedduu gootus moodeela ta'uu akka hin dandeenye itti himameera. Isa boodas niitiin kun jiimnaastikii fi eeroobiksii jalqabuun gara boodii biildariitti darbuu dandeessee jirti. Dorgommii addunyaa irrattis Liindaa Marii caaluun tokkoffaa bahuu dandeessee jirti. Yeroo kanattis umriin ishee 38 ta'us dorgommiiwwan birootiif of qopheessaa jiimii keessatti
ispoortii hojjechaa dabarsiti. Lammaffaa Naataaliyaa Kuznetsova. Umriin ishee 30 kan ta'e niitiin kun lammii Ruusiyaa yommuu taatu Inistaagiraamii irrattis qaama ishee kanaan hordoftoota miiliyoonaa ol argachuu dandeessee jirti. Dorgommiiwwan arm lifting, bench pressii fi kan kana fakkaataniin badhaasa hedduu kan argatte yommuu ta'u, namoonni hedduunis boodii biildarii guddoo addunyaa keenyaa jechuun moggaasaniiru. Naataaliyaan akkana jechuun yeroo tokko dubbattee jirti. Dubartoonni ispoortii jalqabuuf dirqama dubartoota eeguu hin qabani. Dhiirota ilaaluun ispoortii jalqabuu ni danda'u. Fedhii isaa qabaannaan hanga dubarri tokko eegaltutti eeguu osoo hin taane harruma jalqabuutu barbaachisa. Dubartoonni hedduun ana ilaalanii ispoortii kana jalqabuu isaanittis baay'een gammada jechuun dubbattee jirti. Tokkoffaa Tireesaa Ivaanchik. Maqaa ishee irratti maqaan Chiik jedhamu jiraatus niitiin kun garuu Chiikii osoo hin taane dargaggeessa ispoortii hojjetee irree guddaa argate tokko kan fakkaattudha. Niitiin kun qaama ishee kanaan dorgommiiwwan biyyaalessaa fi addunyaa irratti hirmaachuun badhaasota hedduu argachuu kan dandeesse yommuu ta'u, umrii ishee 16 jalqabee gara ispoortii kanaatti akka dhuftee ni dubbatti. Hojiin kunis sirriitti ulfaataa akka ta'e yeroo tokko dubbattee jirti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya, qophii keenya har'aa asuma irratti goolabna. Hanga qophii haaraatiin walitti deebinutti nagaatti. Entertainment Serial.